akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube Orodir jaalalaa fi kabajni guddaan isiniif qabnu bakka jirtanitti isin haa ga'u. YouTube'n Orodir dhimmoota fayyaa hawaasaa, taateewwan dinqisiisoo, bakkeewwan hawwata turizimii, seenaa gootota Oromoo, aadaa fi duudhaa hawaasaa irratti xiyyeeffachuun kan hojjetudha. YouTube Orodir daawwadhaa. Laayikii irratti cuqaasu, daawwachuu fi sabskraayibii gochuun waliif qooduu hin dagatiina. YouTube Orodir. Soorata madaalamaa nyaachuun qaama namaa kan ijaaru, humnaa fi anniisaa kan kennuu fi dhibeewwan garaagaraa irraa nu ittisuun fayyaan keenya eegamee akka jiraannuu fi hojii keenya ga'umsaan akka hojjennuuf nu gargaara. Akka qorannoon garaagaraa qorataman ibsanitti ammoo gosoonni soorataa tokko tokko baay'inaan yoo soorataman fayyaa sammuu fi qaamota namaa biraa miidhaaf saaxiluu danda'u jechuun akeekkachiisaa jiru. Gosoota soorataa baay'inaan yoo soorataman sammuu keenya hubuu danda'an warreen kamidha? Yoo maal goone fayyaan sammuu keenyaa eegamuu danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffachuun kan waliin ilaallu ta'a. Waliin tura. Laayikii irratti cuqaasu, daawwachuu, qooduu fi sabskraayibii gochuu ammoo hin dagatiina. Waan waliin jirtaniif guddaa galatooma. Sammuun qaama namaa keessaa isa baay'ee barbaachisaa ta'ee fi sirna dhaannaa onnee, sirna hargansuu fi sirnoonni qaamolee biroo hojii isaa sirnaan akka raawwataniif kan to'atudha. Kanaaf nyaata madaalawaa sammuun keenyi fayyaalessa akka ta'uu fi hojii isaa sirnaan akka hojjetuuf gargaaru soorachuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee gosoonni soorataa tokko tokko baay'inaan yoo soorataman sammuu miidhaaf kan saaxilanii fi sirnaan hojii isaa akka hin hojjenne kan godhanni jiru. Kunis dandeettii waa yaadachuu namaa fi miirri namaa akka miidhamu gochuun sammuu miidhaa guddaaf saaxiluu danda'u. Sababa nyaata kanneenii soorachuun bara 2030tti addunyaarraa namoonni miiliyoona 65 ol ta'an miidhaa sammuuf saaxilamuu akka danda'an ni tilmaamama. Miidhaa kanneen irraa of baraaruuf gosoota soorataa fudhannu nuyi hir'isuu qabnuu fi sammuu namaaf yaachisaa ta'an 7 waliin haa ilaallu. Nu waliin tura. Inni jalqabaa fi baay'ee yaachisaa ta'e hammi sukkaaraa guyyaa guyyaatti soorannu olaanaa yoo ta'e sammuu keenya miidhaa guddaaf saaxiluu danda'a jedha gabaasni Healthline. Dhugaatii sukkaaraa olaanaa qaban kanneen akka dhugaatii lallaafaa, dhugaatii ispoortii fi dhugaatii juusii baay'inaan fayyadamuun dhibeewwan akka dhiibbaa dhiigaa fi dhibee onneen qabamuun cinatti rakkoo fayyaa sammuu namaaf yaachisaa ta'uu Healthline gabaasa isaa keessatti hireera. Dabalataanis dhibeewwan biroo namoonni akka qabaman gochuun rakkoo guddaa kan geessisuu danda'u ta'us ibsameera. Soorata sukkaara olaanaa qabu soorachuun sirni marsaa dhiigaa hojii isaa sirnaan akka hin hojjenne gochuun miidhaa guddaaf nama saaxiluu danda'as jedhama. Akka qorannoon hantuuta irratti qoratame tokko ibsutti nyaata qabiyyee sukkaara olaanaa qabu soorachuun sammuun sirnaan hojii isaa akka hin hojjenne taasisa. Dandeettii waa yaadachuu namaas kan miidhudhas. Akka qorannoon bineensota irratti gaggeeffame biroon ibsutti ammoo sukkaara qabiyyee olaanaa qabu soorachuun ulfaatina olaanaa, dhiibbaa dhiigaa olaanaa to'achuun ulfaataa ta'ee fi sirna meetaabolikii kan dabsuu fi waa yaadachuu namaa kan miidhu ta'us qorannoo isaaniin ibsaniiru. Kanaaf fayyaa sirna hargansuu fi dhaannaa onneen akka eegamuu fi sammuun sirnaan hojii isaa akka hojjetuuf qabiyyeen sukkaaraa fayyadamnu xiqqeessuu qabna. Lammaffaa nyaata qabiyyee kaarbohaayidireetii olaanaa qaban kanneen adeemsa dheeraa booda oomishaman soorachuun sammuun keenyi akka miidhamu taasisa. Sukkaaraa fi midhaan nyaataa adeemsa dheeraa keessa darban kanneen akka white flour walitti makuun soorachuu irraa of eeggachuu qabna. Sooranni akkasii ariitiin kan bulla'an yoo ta'u hamma sukkaaraa fi insuliinii dhiiga keessaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'u. Yeroo baay'inaan soorataman hamma sukkaaraa dhiiga keessatti akka dabalu godhu. Kun ammoo sammuun hojii isaa sirnaan akka hin hojjenne godha. Dandeettii waa yaadachuu fi hubachuu namaa kan miidhaarraan geessisudha.
Sadaffaa nyaata qabiyyee faatii olaanaa qaban yookaan ammoo fat high in trans fats kan jedhaman fayyaa sammuu namaa irratti dhiibbaa guddaa ni geessisu. Uumamaan faattiin bu'aawwan beelladaa kanneen akka foonii fi aannanii keessatti argama. Ta'us isaan kanneen osoo hin taane warreen indaastirii keessatti oomishaman kanneen akka zayita kuduraalee irraa oomishamanii rakkoo kana geessisuu danda'u. Hammi faattii indaastirii keessatti oomishamanii baay'inaan soorrachuu waa yaadachuu namaa ni xiqqeessa. Hamma qabee sammuu kan xiqqeessuu fi dandeettii hubachuu namaa kan hir'isu ta'us qorannoon madda amanamaa irraa argame bu'uureffachuun Healthline gabaaseera. Arfaffaa nyaata adeemsa dheeraa keessa darbuun oomishaman hamma kaaloorii olaanaa kan qabanii fi qabiyyeewwan nyaata biroon ammoo xiqqoo qaban soorrachuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka chiipsii, indoomii fi kanneen biroo indaastirii keessatti adeemsa dheeraan qophaa'an baay'inaan soorrachuun furdina olaanaa fi sammuu namaarraan miidhaa kan geessani. Rakkoon kun akka mudanneef ammoo waan naannoo keenyatti argaman kanneen akka fuduraalee, kuduraalee, callaa midhaanii, foonii fi qurxummii soorrachuun barbaachisaadha. Shanaffaa aspaarteemii yookaan mi'aayina namtolchee baay'inaan dhugaatiiwwan sukkaararraa bilisaa keessatti argamani. Kanas namoonni ulfaatina isaanii xiqqeessuuf yookiin dhibeewwan dhiibbaa dhiigaa xiqqeessuuf mi'aayina namtolchee kan sukkaara bilisaan fayyadaman jechuudha. Mi'aayinni kun ammoo amallii fi dandeettii waa yaadachuu fi hubachuu namaa irratti rakkoo kan qabu ta'uu qorannoowwan dhiyeenya ba'an kan ibsani. Mi'aayinni namtolchee aspaarteemii yeroo dheeraaf yoo fudhatame yaaddoo fi dhiiguu sammuu, dandeettii waa yaadachuu namaa kan miidhuu danda'uu fi rakkoolee hedduu hordofsiisuu fiduu danda'as jedhama. Ja'affaa alkoolii baay'inaan dhuguudha. Nyaata biratti haala madaalawaa ta'een alkoolii fudhachuun nama gammachiisuu danda'a. Haa ta'u malee alkoolii humnaa ol dhuguun dhiibbaawwan inni sammuurraan ga'u olaanaadha. Dhugaatii alkoolii itti fufinsaan baay'inaan dhuguun qabee sammuu namaa hir'isaa deema. Sirna meetaabolikii kan jijjiiruu fi sirni daddabarsa odeeffannoo narbii keessaa akka jeeqamu godha. Kunis keemikaalli sammuun itti fayyadamuun qaamolee biroo ittiin to'atu irratti dhiibbaa geessisa. Namoonni baay'inaan dhugaatii alkoolii dhugan hanqina vitaaminii B'n isaan quunnama. Kunis sammuun hojii isaa sirnaan akka hin hojjennee fi akka jeeqamu godha. Miidhamuun sammuu ammoo dandeettii waa yaadachuu fi arguu namaas ni jeeqa. Dhiphachuu fi miirri tasgabbii dhabuus kan nama mudachuu danda'u ta'uus ibsameera. Dabalataanis namoonni dhugaatii alkoolii baay'inaan dhugan yookaan machaan sagaleewwan garaagaraa dhageessuun nama jeequ. Rakkoo biraas ofirras ta'e nama biraarra geessuu danda'u. Sababa kanaan jaalalli hawaasa keessatti qaban hir'achaa adeemuun fudhatamummaa isaanii ni xiqqeessa. Amalli namoota alkoolii baay'inaan dhuganii ni jijjiirama. Keessumaa dargaggoonni umuriin isaanii mana 10 keessa jiranii fi dubartoota ulfaa irratti dhiibbaan inni geessisu isa olaanaadha. Kunis rakkoo fayyaa sammuu olaanaaf saaxilamuu danda'u. Kanaaf dhugaatii alkoolii itti fufinsaan yookaan ammoo baay'inaan dhuguurraa of eeguun barbaachisaadha. Fayyaa sammuu keenyaa eeggachuuf of eeggannoo cimaa gochuun nurraa eegama. Torbaffaa qurxummii meerkurii olaanaa of keessaa qabu soorrachuun sammuun namaa miidhaa guddaaf saaxiluu danda'a. Nyaata galaanarraa argaman qabiyyee meerkurii baay'inaan qabu yoo soorranne qaama namaa hundatti faffaca'uun sammuu, tiruu fi kalee keessatti kuufama. Summaan meerkurii sirna marsaa narbii kan jeequu fi sammuu namaa miidhaaf kan saaxiludha. Qurxummiin madda nyaata ijaarsaa fi qabiyyee nyaata biroo hedduu of keessaa kan qabu ta'us qurxummii qabiyyee meerkurii olaanaa qaban fayyadamuu dhiisuun ammoo fayyaa sammuu fi kanneen biroof barbaachisaadha.
bakka garaagaraatti yoo ilaallu akka barsiifataatti namoonni dhugaatii alkoolii baay'inaan yoo dhugan ni mul'atu. Namoonni amala alkoolii yeroo hundaa baay'inaan dhuguu amaleeffatan kunneen irraa of qusachuu qabu. Fayyaan sammuu bu'uura qaama hundaa waan ta'eef fayyaa isaaniif dursa kennuu qabu. Rakkoo gama dinagdee fi hawaasummaan namarra ga'us olaanaadha. Gama biraan ammoo namoonni alkoolii nama macheessa yookaan ammoo rakkoo biraa namarraan gaha jechuun alkoolii dhiisan yookaan akka amantiitti dhorkamaadha jedhan dhugaatii yookaan soorata sukkaara baay'inaan of keessaa qabu guyyuun fayyadamuun miidhaa guddaaf kan saaxilamaa jiranis danuudha. Warreen kunneenis soorata yookaan nyaata hamma sukkaara xiqqaa qabu fayyadamuu amaleeffachuu qabu. Walumaa galatti wantoota torbaa olitti ibsaman kanneen irraa of eeggachuun fayyaa sammuu fi qaama keenyaa akka eegamuuf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Qophii keenya har'aan gosoota nyaataa sammuu namaa miidhuu danda'an irratti xiyyeeffannee isin biraan gahaa turre kana fakkaata ture. Gosoota nyaataa fayyaa sammuu namaaf barbaachisaa ta'an eenyufaati kan jedhu ammoo qophii biraan kan walitti deebinu ta'a. Waan waliin turtaniif baay'ee galatooma. Yaada deeggarsaa fi sirreeffamaa jettanis nu qooda. YouTube Orodir daawwadhaa. Laayikii irratti cuqaasuu, daawwachuu fi sabiskiraabii gochuun waliif qooduu hin dagatina. YouTube Orodir.